Akkam jirtu abdiidha miiltota irra chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Kan wajjin ilaallu akkamittiin nuti user input user irraa fuudhuu dandeenya yookaan immoo getting user input haala kamiinitu useriin wanta nutti kennu irraa fuudhuu dandeenya kan jedhudha. Karaa kamiinidha javascript fayyadamuudhaan isa jedhudha jechuudha kan wanti nuni wajjiniin ilaallu jechuudha. Userii wanta nutti kennu irraa fuudhuudhaa fi prompt fayyadamuu ni dandeenya. Prompt yeroo jennutti immoo haala kamiin goona fakkeenyaaf variable tokko goona. Variable kana gubbaarratti maqaan jedha fakkeenyaaf. Maqaa namni sun akka inni maal godhuu fi maqaa barreessuufidha jechuudha wanti inni gochuu barbaade. Kana booddee asirratti maal jedha window ergan jedhee booddee dot prompt ergan jedhee as keessatti function kana keessatti yookaan immoo method kana gargaaramuudhaan input akka inni galchuun gochuu ni danda'a jechuudha. Maqaa kee barreessi. Maqaa kee barreessi kan jedhuun godha jechuudha amma as keessatti. Kanaaf iyyuu amma gaa useriin maal galchuudha waan galchu beekaa jechuudha. Sababiin isaa maqaa kee barreessi ittiin jedha sababii ta'eef maqaa isaa barreessa jechuudha. Kanaaf iyyuu kana gaa amma yeroo refresh gonutti maal jedha maqaa kee barreessi jedha amma sirraa kun maqaa kee barreessi jedha. Kana booddees gubbaarrattan maalan jedha fakkeenyaaf jedha. Kana booddee okay jedha. Garuu deebi'ee wanti tokko hin ta'u. Sababiin isaa maaliifi an akka userii sanarraa waa harkaa fuudhuun godhe malee akka inni display godhu hin goone jechuudha. Variable maqaa jettu kun display ta'uuntu irra jiraata waan inni useriin sun barreesse ilaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu erga harkaa fuunee booddee maal gootne jechuudha document enne dot write as keessatti maal goona jechuudha maqaa jenna jechuudha. Variable yookaan immoo koddaa kana maqaa dhoofna jechuudha. Amma user irkaa waa fuudha erga waa fuudhee booddee mammoo deebi'ee maal godha jechuudha display godha jechuudha inni kun. Amma gaasii yeroo refresh godhutti maal jedha maqaa kee barreessi jedha. Maqaa kee barreessi jedha abdiin jedha. Kana booddee yeroo okay jedhu maal ta'a maqaa kana display naaf godha jechuudha. Amma osoo refresh godhee garuu maal ta'a abdiin jedha. Ammas fakkeenyaaf immoo jedhee akkasumas jedhee kana ta'a jechuudha. Value isaa jijjiirama sababiin isaa maaliifidha? Dynamically value isaa jijjiirama jira sababiin isaa variable irra malee database irra hin jiru sababii ta'eefidha jechuudha. Kan inni akka kana ta'u. Kanadha jechuudha userii haala kanaanii userii irraa fuudhuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabaatti akkaataan itti userii irraa wantoota inputii fuudhanii kana fakkaata ture. Galatooma yaadaaf qeeqa qabdan koomentii gubbaanuuf ka'a chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina kutaattan wal argina.